shamarran keenya fi barumsa guddaa ta'a kun dhugaa dubbachuuf ana dabalateeyyuu shamarran kan jedhameef kun barumsa guddaa fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Lammii biyya ormaatti heerumuun bu'aan isaa kanadha. Maaliif hiyyeessa haa ta'u lammii biyya kee yookaan nama afaan kee dubbatu nama lammii kee ta'etti yoo heerumte gaariidha. Hiyyummaa isaa faana hin jiraattaa jechuudha. Garuu lammiin biyya ormaa immoo deemee bu'aan isaa kanadha. Nama gaddisiisa garuu wanti isheerra ga'e kun jechuudha. Wanti haadha kanarra ga'e baay'ee ulfaataadha. Egaa haati kuni lammii biyya ormaa faana gaa'ila godhattee jechuudha. Hojjechuuf baatee of jijjiiruuf jireenya ishee jijjiiruuf gara biyya ormaa deemtee isa booda gaa'illi ishee barbaachise fakkaata. Gaa'ila kana lammii biyya ormaa faana gaa'ila godhattee jechuudha. Isa booda gaafa gaa'ila godhattu lammii biyya ormaa yookaan baangaalii kana faana gaafa gaa'ila godhattu waggaa 7 waliin jiraatanii jechuudha. Waggaa 7 wajjin jiraatan kana keessa immoo daa'ima 3 godhatte. Daa'ima 3 horanii jechuudha. Isa booda biyya ormaa jirti waan ta'eef isheen hin dhukkubsatte. Gaafa dhukkubsattu ijoollee ishii kana isa bukkeetti dhiiste yaalamuuf gara biyya ishii galte. Dhukkubni itti cimuu danda'a waan ta'eef gara biyya ishii galtee yaalamuuf deemte jechuudha. Qabeenya ishii, dhala ishii hundumaa isatti gattee jechuudha. Isa amante. Isa booda namni kun silaa lammii ishii miti waan ta'eef bakka namni nama namu waan ta'eef bu'aan isaa dhumni isaa kana ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa garuu. Isa booda gaafa isheen biyya galtu inni immoo daa'ima isaa san fuudhee daa'ima isaan lamaan qaban sana fudhatee qabeenya ishiin qabdullee waggaa 7 waliin taasisan qabeenya horachuun dhiisan kan meeshaa mana keessaallee ta'u malee kana namni godhachuun dhiisu waggaa 7 jechuun baay'ee fagoodha waan ta'eef kana jalaa fudhatee bilookii ishee godhee ishee jalaa badee jechuudha. Maaliif namni kun otoo lammii biyya ishii ta'ee heerumte miti lammii biyya ishiiti. Haadha isaallee abbaa isaallee zarii isaallee beekti. Dhattee ijoollee sana achitti hubachuu dandeessi, arguu dandeessi, iyyaafachuullee dandeessi. Nama biyya ishii otoo ta'e. Garuu kana nama biyya ishii miti. Lammii biyya ishii miti. Ulfaataadha baay'ee. Amma dhala ishii dhabdee, dhala ishii guddistee, ijoollee 3 qabeenya ishii dhabdee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu an akka mataa kootti yeroon taa'ee yaadu kun barumsa guddaa dhugaa dubbachuuf ijoollee hiyyeessa ta'ee nama biyya koo hiyyeessa haa ta'u 2 taanee fidannee walitti dabalamnee bor guddachuu dandeenya waan ta'eef hiyyeessa biyya koo laalee jaallachuu yookaan heerumina goo'ee ennaan hiyyeessa biyya ofiitti heerumuun gaariidha. Lammii biyya ormaatti akkatti heerumanii dhala ofiis qabeenya ofiis dhabuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboloota koo dhugaa dubbachuuf na gaddisiise. Obboleettii kanarra kan ga'e namarra hin ga'in dhugaa akka kootti jechuudha. Maaliif dhala ishii dhabde qabeenya ishii dhabde. Otoo lammii biyya ishiitti heerumte ta'e dhala sanallee karaa argattu fala barbaadde ture. Garuu lammii biyya ormaa eessatti argitti garuu baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu nama biyya ofii hiyyeessa ofii heerumuun gaariidha. Fakkeenyaaf biyya ormaatti gaafa heeruman kana lammii biyya ofii yoo ta'e yookaan nama biyya ofii yoo ta'e hamma danda'ame hojjetatanii 2 ta'anii galuun hin danda'ama. Ijoolleen isaan lamaan gidduu jirtu sunillee yoo dhalatte daa'imni isaan lamaan gidduutti yoo guddatte illee bor daa'ima sanaaf rakkoon hin uumamu. Maaliif gara biyyaatti hundumti isaanii galuu danda'u waan ta'eef. Garuu nama biyya ofii hin taane yookaan lammii ofii hin taane kan ammoo hamma yoomitti biyya ormaa jiraatu immoo dhalli isaanii gidduu jirtu hamma yoomittidha. Gargar taa'uun ulfaataadha. Kanaaf kun barumsa guddaa dhugaa dubbachuuf
barumsa guddaa fakkeenya guddaa isheerraa hin baratama jedhee yaada. Kanaaf hiyyeessas haa ta'uu maalis haa ta'uu heerumi qalbiin ofii nama godhe taanaan nama biyya ofii nama lammii ofii. Hiyyummaa soo ta'e lama ta'anii hojjetatanii jireenya biyya lafaa kana injifachuu danda'u waan ta'eef kanuma ofii namaa wayyaa. Yoo galan waliin yoo biyya ormaa kana keessatti illee afanii taa'an illee waliin dhalli sun illee bu'aa qabdi jechuudha isaan gidduutti. Kana garuu haati kunii hin gubatte jechuudha. Dhala babbareedduu sana dhugaa dubbachuuf akkatti ilaaltee yeroo harkatti dhabdu ulfaatadha. Qabeenya rakkoo hin qabu, meeshaan garaagaraa rakkoo hin qabu, borutti dhufuu dandeessi. Garuu dhala ishii sana dhiiga ishii sana amma kana baattee wajjin cabdee ijoollee sadii jechuun ulfaatadha. Kun barumsa guddaa dhugaa dubbachuuf laallatanii nama akka ofii wayya. Kun gorsa obbolummaati. Nagaan naaf tura.